Ashamaa harka fuunee akkam jirtu akkam kana geechan obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii warroonni biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundumti keessanuu nageenya rabbii isiniif haa ta'u isiniin jecha ani nagaa koodhaa waaqayyoof haa galatu ani nagaan qabaa isinis immoo akka nagaa taatan abdii waaqayyoo biraa hin qaban isiniin jedha obboleeyyan kiyya har'a keechuma addaa qabadhee dhufee tanan jira deebiif gaafii qabna deebiif gaafiin kunis immoo obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu kan baay'ee jaaladhu akkasuma isinis kan baay'ee jaalattan obboleettii koo qabadhee dhufee tanan jira inni sunis haga dhumaatitti yoo nu wajjin taatan deebiif gaafii keenya keessaa waa baay'ee barattu waa baay'ee argitu walumaanaa ilaaluun isiniin jedha like share subscribe gochuu hin irraanfatina akkuma seentaniin isiniin jedha haga dhumaatitti nu faana ta'aadha ammaaf gara ishiititti isin dabarsa achi booda immoo walitti deebina keessummaan kun eenyu ta'inna laata maal himata laata waliin ilaallu garuma isaatitti isin dabarsa. Ashama harka fuune jira jirtu hordoftoota YouTube nagaan keessan badhaadha jirtu nagaa keessanii ana obboleetti keessan bira nagaa guutuu irraa hafa ta'etu na bira jira har'a gaaffiif deebii obboleettiin kun kanan baay'ee jaalladhuuf kanan baay'ee kabaju YouTube naa dhiyeessitee jirti hamma tokko gaaffiif deebii ishii dhiyeessuudhaaf gara chaanaala ishiitti dhufee jira gara chaanaala keetti na affeeruu keetiif immoo guddaa si galateeffadhaa naaf jira dhusiin jedhee jira obboleettii koo YouTube asumarraan gara gaaffiif deebii keenyaatti ceenaa maal jedhe seetanii gaaffii tokkoffaan hanni ati eessatti dhalatte jedha ani dhalattuu Shawaa Lixaa ganda Waddeessa Ganjii Gooroo Horee Aanaa Ambooti achumatti dhaladhe achumatti guddadhe isiniin jechuu jaaladha gaaffii lammaffaan biyya Arabaa waggaa meeqa turte jedha biyya Arabaa waggaa 3.8 ture jechuudha tokkoffaadhum kanan deeme jechuudha biyya Arabaa gaaffii arfaffaan maal jedha seetanii ati warra keetii fi nama meeqaffaadha jedha ani warra kootiif ishii tokkoffaa jechuudha hangafa ishee jedhan sana dure abbaa kootiifis haadha kootiifis ani ishii tokkoffaadha jechuudha okay deebiseera gaaffii arfaffaan maal jedha ati hiriyaa yookaan abbaa manaa qabda hin qabu abbaa manaa hin qabu garuu qabuudha qabaachuun hin kaayyeffadhe malee hin qabu hiriyaan hin qabaanin siin jedha obboleettii koo asumarraan deebiseera jedhee yaada okay gaaffii shanaffaan maal jedha seetanii hanniyyee ati gara fuulduraa maal hojjechuu feeta abjuu kee gara fuulduraa keessatti nuufi mijachaa jirti guddaa galatoomi siin jedheen jira ani gara fuulduraa maal hojjechuu fedhu ani gara fuulduraa maal hojjechuu yaada barnoota addaan kuteen dhufee omaa yaadaan jiru gara fuulduraa kanan hojjedha sanan hojjedha jedhee karoorsee hin beeku karoorri koo gara fuulduraa maayini namni dhalate kamiyyuu haa xinnaattu ni karoorfata waan ta'eef galee barnoota koo xumuree hojii ta'e hojjechuu akkasuma gara itti na baase barnoonni sun gara inni itti na baase hojjechuu nin fedha biyya Arabaa keessa ture umurii koo fixuu hin yaadu waggaa 3.8 keessa jira ishee kana xumuree waggaa arfan koo fixadhee galee gara mana barumsaa kootti deebi'uu ni mokkora hamma danda'ametti kuni hawwii kooti karoorri koo fuulduraa kanuma jedhee yaada xumuree jira okay gaaffii jaaffaa maal jedha seetanii mana barumsaatti maaltu si mudatee beeka akkasuma barnoota meeqa baratte jedha mana barumsaatti maaltu na mudatee beeka keessaa tokko isiniif maaltu na mudatee beeka mana barumsaatti maalan godhe beektanii mana barumsaatti uffata hateen jechuudha siistarii koo jala kan irratti dhalatte uffanni anatti ta'u ishiitti sinuma ta'a kan ishiitti ta'u anatti sinuma ta'a jechuudha walirratti dhalanne lakkuu fakkaana lakkuu yoon jedhu nama waliin dhalate jechuudha
wal makita jechuudha yeroo sana xiqqoo shishiitu irra guddina qabayyuudha. Maalii fi otoo waggaan guutii waan irratti dhalattee fi uffanni kan ishee hin bareeda uffata ishee jalaa hatee bahee laga seenee kan koo irraa baasee boorsaa keewwadhee kan ishee uffadhee deemee beekaa yeroon galu tumamee nan beekaa kun mudannoo addaati anaaf. Uffanni ishee ni bareeda waan ta'eef uffata ishee ijoollee jalatti argee jalaa hatee uffadhee reebamee beekaa isiniin jedha. Mudannoo koo mana barumsaa keessaa inni tokko kana mana barumsaa waggaa meeqa baratte kan jedhu mana barumsaa kutaa 11 gahee dhiisee dhufe. Hanga 11 baradhee jira isin jechuu barbaada asumarraan deebiseera jedhee yaada. Torbaffaan ati gannamoo buna jaallatta kan jedhuufi gannas bunas numa jaalladha waa akka waqtii isaatti jechuudha. Yoo daa'imummaa yoo homaan beeknee buna irra jaalladha. Garuu ganna keessa waa argama. Lubbu qabeeyyiin bineensonni bineeldonni kamiyyuu ganna keessa waa argata. Ganni nuufaa jiraatu. Barbaachisaan gannadha waan ta'eef jechuudha. Yeroo sanatti wanti ani jibbuuf hanga daa'imummaa koo hanga waan hangalleetti hin jaalladhu ganna. Maaliif kanatti yaadu tokko waan ta'eef akkattan jiraadhu yoo hin beeku waan ta'eef garuu addanaa galee baay'een hawwa ganni akka dhufuuf ni siqiqsayyuudha. Bokkaan yeroo bobaatee ture iyyuu ni siqiqsa. Eddan of baree eddan maalummaa gannaa baree gannan hin jaalladha. Baay'ee tokko hin jaalladha jechuudha gannaaf. Ganna keessaa waa hedduutu argama. Bu'aa qabeessa waan ta'eef ganni iddoo olaanaa qaba waan ta'eef. Asumarraa kana jedhee deebisa. Okay, gaaffii 8ffaan ati nyaata keessaa maal jaallattadha? Nyaata keessaa hundayyuu ni nyaadha. Garuu foonni kan jedhame hin nyaadhu. Foonni kan jedhame tasuma hin nyaadhu. Akkasuma immoo caalmaatti kan hin keessaa jaalladhu filadhuudha waan ta'eef nyaata keessaa akka addaatti kan hin jaalladhu. Akkoon koona barsiistetti waan ta'eef marqaan hin jaalladha. Nyaata keessaa marqa baay'een jaalladha. Yeroo hedduu marqaan alatti. Okay, asumarraa deebisa jedhee yaada marqaan hin jaalladha jedheera. Hanniyyee gaaffii 9ffaan maal jedhessatan? Hanniyyee hiriyaa ni qabdaa otoo hin sobiin hiriyaa ciitii keetti mattuudha. Eeyyan hin qaba. Hiriyaan baay'ee jaalladhu. Hiriyaa ciitii koo beektu hiriyaa ciitii ishee beeku hin qaba. Nama akkamitti wal jaalannu jechuudha. Nin qaba dhugaa dubbachuuf soba osoo hin taane nin qaba. Hiriyaan gosa hedduutti qoodama. Akkasuma immoo hiriyaan ni qabatama. Hiriyaan ciitii ofitti matanis dafamee namaan qabamu. Garuu gaafa walii guddannee maalummaa ishee baree maalummaa koo bartee hiriyaa akkasiin hin qaba. Walumaan dhalannee biyyuma tokkotti jechuudha. Mana barumsaa tokkotti baranne kan dhufne illee biyya kana walumaan dhufne jechuudha. Baay'een jaalladha baay'een kabaja. Egaa beektan waan ta'eef jechuudha nin qaba. Sirriitti jechuudha. Kan ciitii koo fi kan ciitii ishee kan aniif isheen waliif beeknu jechuudha. Nin qaba. Okay, akkasuma maal jedha gaaffii 10ffaan wayyoo akkamitti na gaafatte qoy gaaffii akka na gahu. Ani deebisu gaaffii 10ffaan adda. Waan qaanii na gaafatte gaaffii 10ffaa akkamitti akkan deebisu hin beeku ijoollee. Ayyuuma na gaafate moo gaaffii kana nama biraati laata? Anoo nama biraa bukkee taa'ee barreesseef ta'uun oolu ijoollee. Maal jetti seetanii? Jaalalli si qabee beekaa. Jaalalli waggaa meeqatti si qabee? Eebade. Maal jechuudha? Naan jettee jirti. Jaalalli naan qabu. Akkamitti na qaba jaalalli? Jaalalli nama qaba? Jaalalli waggaa meeqatti si qabee naan jetti. Otoo jaalalli na qabee qaatan qabame kasila. Qaatan qabame takaalame gadi taa'e kasila. Yoona otoo jaalalli na qabee jiraate yoonani haadha baluu naan jedhaniiru. Haadha jedhaniiru. Okay, jaalalli si qabee beekasa jedhuuf jaalalli nan qabne hin ulfaata beektanii. Egaa na qabeera yoon jedhe akkamitti dhiistee bira dabartee dhuftee jaalalicha naan jechuu dandeessu. Silaa jaalalloo mo'aadha. Silaa jaalalloo waan hundumaa mo'aadha. Kanaaf asumarratti xumuree jira. Gara shiitti isin dabarseera gaaffiif deebii keenya xumuree jirra. Dogoggora jiru koomentii jalatti nu barreessaa. Like share gochuun jajjabeessaa. Asumarratti xumuree jira.
gara ishiitti isin dabarseera. Nuuf jiraadha galatooma baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya jaalatamtoota keenya hundumti keessan. Baay. Egaa walitti deebinee jirra obboleeyyan kiyya qaqqaalii. Obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu Aanni Amboo 25 guddaa si galateeffadha. Yaamicha koo kabajjee mana kiyyatti argamtee deebiif gaafii as gaafadhe hunda naa deebisuu keetiif guddaa si galateeffadha obboleettii tiyya qaalii siin jedha asumaanii. Baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja anaa olitti immoo waaqayyo si haa jaalatu siin jedha obboleettii tiyya. Akkasuma immoo obboleeyyan kiyya qaqqaalii hundi keessanuu waa baay'ee asirraa barattu kolfas wanta seenaa adda addaatis waa baay'ee irraa barattu jedhee tanan abdii qaba. Yoo dasisin jedhe like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Wanta immoo asirraa hubattan yookaniif yoo qeeqa qabaattan yookaan immoo yoo haalli adeemsa keenya isinitti bareeduu baate koomentii jalatti nu barreessadha. Maaliif koomentii jalatti yoo waa walii barreessan wal jajjabeessuu koomentiin baay'ee nama jajjabeessa. Asitti hanqina qabda kana sirreeffadhu yoo namaan jedhani baay'ee tokko bareeda. Nama ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Kanaaf immoo akka isin gorsa nuu kennitan akka isin nu jajjabeessitan yoo gaarii ta'es yoo badaa ta'es isinirraa eeggannaa. Wal soboo osoo hin taane wanta akkanaa sirreessaa jedhaati koomentii jalatti nu barreessadha nu jajjabeessaa. Like share gochuudhaan akkasuma beeksisattis nu laalatiin isiniin jedha. Har'aaf asumarratti xumuraa obboleeyyan kiyya qaqqaalii nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Nagaa naaf tura haga walitti deebinutti. Bye bye.